السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبولي وانكيا كان كريستانا أشما هركفوني. أبولي وانكيا أكما أجرتنو جوجل أدسنسين بيني ناف إرجاني جراني. بيني ناف إرجاني جراني وري هاجا أواناتي بينين إسنين أكبني فواهي أدسنسي وري ركتا جرتن هندي كيسانو. قوتو مان قوتوتي ولين إلى الله بيني كان اللي ولين إتقوني إلى الله. AdSense kiyya har'a pini na dhufe jira pini maal akka ta'e nama hin beekne fi verifying godhachuu deema insha Allah hamma didus godhus isin birattin isin agarsiisa. Inni lammataa pini lama na dhufe. Pini lama na dhufe kun AdSense tokko irratti pini lama na dhufe. Kan dogoggoraan guutameef kan sirriitti guutameedha piniin kun. Kanaafuu kana hunda isaa adda baaseen isin agarsiisa. Anis yeroo jalqabaatiif YouTube irraa ergan dalaguu eegale yeroo jalqabaatiif kan pin koodiin naa dhufe jechuudha. Obboleewwan kiyya kan dura dogoggoraan kan guutame kan booda kana sirriitti seera eegatee waan guutameedha. Inni dogoggoraan guutame ni dhufa dogoggoraan moo akkamittan guute. Inni immoo sirriitti guutame akkamitti dhufe pin koodii lama naa dhufe Google AdSense tokko irratti jechuudha. Egaa kabajamtoota hordoftoota Rio Shaafi pin koodiin naa dhufe kuni adda akka isiniif baasu eessatti akka guutamu piniin maal akka fayyadu hunduma isaa waliin alla Google AdSense keessa galee waliin guunne ilaalla. Kun mana poostaa irratti naa dhufe mana poostaa biyya keenya Itoophiyaa irratti jechuudha. Kaleessa iskiri footoo kaasaniiti naa erganii 1 2 3 4 5 6 free 6 pin koodiin kun maal fayyada warra hin beekneef warra ganaa YouTube dalaguu jedhuuf warra YouTube hin dalagneef warra dalagaa jiruuf warra pin koodii rakkataa jiruuf tokkoon isin agarsiisa. Inni keessattuu faa kan ofii guutachuu sodaatanii namni isiniif guutaa jiru jira. Kan ofii guutachuu sodaatanii namni isiniif guutaa jiru jira. An dogoggoraan hin guute duraan dogoggoraa waan hedduu balleessitan guute waan hedduu dogoggora kana guute irratti kan dhufe jira kunoo pin koodii lama naa dhufe isa simeessin agarsiisa qoyaa. Inni kun 38 irraa ka'a inni kun immoo 60 irraa ka'a. Inni kun 60 irraa ka'e kun dogoggoraan guutame gaafa dura. Inni kun 60 dogoggoraan guutame maqaa kootiin dhufe. Indaganaa sirreeffadheetan isa ammaa kana immoo isa sirrii guutameedha inni 38 kun. Kanaafuu inni dogoggoraan guutame ni dhufa moo hin dhufu kan jedhu amma gara Google AdSense deemnee isin agarsiisa. Jalqaba irratti kunoo akkuma isin argaa jirtanu imoodhaan erganii Itoophiyaa irratti hin guuttadhe. Maaliin godha amma koodii kanan barreeffadha asitti. Maaliif kooppi godhadhee naqa waan ta'e jennaan. Amma walumaal ilaalla imoo koodii kana 38 dogoggoruun qabnu tokko. Yoo dogoggorre isin maa rakkoon qabu deebi'uu ni dandeenya. 38 49. 38 49. Ishi 49 miti. 49 49. Ammas 49. Seeraan guutuu qabdan 38 49 49. Kun asittis akkasi. Ishi namicha irratti ergine amma kooppiin godhadha kana. Kana gara Google AdSense ti indeema. Amma isa sirrii itti guutadhe kana isin agarsiisaa jira. Inni dura isa duraas akkuma isin argaa jirtanu Saalii Sheikh Hussein Itoophiyaa Postal Code jedheeti jira. Akkuma isin argaa jirtanu isa booda kanaati. Ishi inni dura immoo mee walumaan laalla kunoo. Inni dura maqaa kootiin dhufe Rio Shaafi jedhee dhufe kunoo argaa jirtanii. Inni dogoggoraan inni guutame Rio Shaafi kan jedhu kun isa dhufeedha. Maaliif dogoggorrii maal akka ta'e isin agarsiisuu kana keessatti dogoggoraan guutamnaan postal koodiin kun dhufa. Postal koodii namni cinqamu jira postaa kana nama cinqamutu jira. Kanaafuu amma ani kooppiin godhadha. Kooppii godhadheera. Ish gara Google AdSense walumaan deemna. Google AdSense Google Chrome keessatti wajjin deemna. Warri AdSense dhaan rakkataa jirtanuu yeroo hedduu asirratti yoo akkanatti isin hin dhufne Google AdSense jettanii barreessitanii AdSense jettanii tuma barreessanii dhufa AdSense jettanii barreessanii kaatanii kunoo dirqama tuqaa buusuu qabdanii adsense.com kan jedhu dhufuu qaba. Sana booda irratti rukuttanii isinii barbaadee fida jechuudha. Asirratti inni iyyuu asirratti isinii fida kunoo yeroo lammaffaa irratti jechuudha. Google AdSense jechuudha. Amma gaa Google AdSense keessa galleeti verify goona. Verify maal akka ta'e immoo isin agarsiisa. Akkuma isin argaa jirtanu Google AdSense inni kuni kan biraati kun. Inni kun kan biraati yoo lama qabaattan kunoo akkanatti jijjiirrattani fakkeenyaaf akkas godhattaniiti isatti jijjiirrattan jechuu isa sanatti amma itti jijjiirradheen jiraan. Isa verify naa ta'e kanatti. Akkanatti isinii barbaadee fida akka hin rakkanne jechuufani
akkuma argaa jirtanuu kunoo gaara gubbaa kanatti your payment isin jettu kun diimaanatti bobeessaa jira. Maaliif akkani verify godhuufi. Xayyib diimaanatti bobeessaa jira. Booda immoo ni ilaalla isin diimtuun kun jijjiiramte moo hin jijjiiramne. Kana booda akkas ol dhufnee gizee akkas ol dhufnee bakki verify jettu kunoo gara gadii jirti. Verify jechuun xiqqoo wayii jirti. Amma gaara kanatti diimaa bobeessaa jira. Akkana yoo alarkimne dakatti verify jechuun xiqqoo wayii jirti. Fakkeenyaaf yoo amma verify goone diimaa kan irraa balleessa hanga ture ka'e jechuudha. Daqiiqaa hanga ture ni tura. Kanaafuu inshallah walumaan laalla hundaayyuu. Kanaafuu isa kanan verify gochuu deema amma an. Waan isa kana verify gochuu deemuuf akkas ol harkimne kunoo bakka verify jettu gara gadii kana jirti. Barreeffama bicaadhaan ni beektan jedhee yaada. Yoo immoo hin jirre ni jira kan nama hundaa yoo hin jirre immoo bakka baalaansii keessan kana tuqaa sadii xuxxanii view payment si'eetu kana xuxxanii jennaan keessa galuu ni dandeessani. Akkanatti illee isiniif fida. Kanaafuu waan achiin nuu fiduuf verify jedhu gabaabinuma isin guunne isin agarsiisa amma. Kanaafuu ol harkimne bakka verify jettu kana gattu kun. Walumaan laalla. Bakka verify kana gizee gattunne kunoo diimaanatti bobeessee jira. Address verification kan jettu kuni diimaa bobeessitee jirti verify hin godhamneef. Kanaafuu iddoo kanatti digitii 6 verify pin verification piniin kuni digitii 6 na gaafataa jira. Kanaafuu ani immoo bootattii sarara kana keessa akkana gadi qabeetan koppii itti godhadha. Warri waraqaa laaltanii guuttanis akkuma feetani. Kunoo 38 49 49 itti gadi godheen jira amma. Amma inshallah verify gochuuf hin fudhatamoo hin fudhatu kan jedhu walumaan laalla. Kunoo submit isin jettu kun ni jirti. Warri immoo isinii hin dhufin akka jarri isinii erganu yoo gochuudha jettanii kunoo resend pin isin jettu kana rukuttanii resend pin kana rukuttanii jennaan meeseejiin isinii dhufa jechuudha. Meeseejicha gara booda irratti isin agarsiisa. Kanaafuu amma an isa lakkoofsi kun sirrii ta'uuf sirriin taane 38 49 49 indagana irra deebi'ee haqqaqachuu yoo barbaade kunoo asitti ilaaluu nan danda'a. 38 49 49 gara kanatti deebi'ee jira. Amma paste godhadheera submit itti goone ilaalla fudhachuuf dhiisuusa bismillah. Mee walumaan laallagaa submit itti godheera. Giriinnaa bobeessanii jiran. Akkuma argaa jirtan obsaan eeggadha. Kunoo bakki address verification jettu duraanii suni diimaa irraa kaasanii bicaa bobeessanii jiran. Mee hagasitti obsumaan eeggannaa barbaadaa jiranii obsumaan eegganna. Amma isiin kun irraa kaati isiin diimtuun kun irraa kaati amma. Kunoo barbaadaa jira obsaan eeggattan asirratti isin. Kanaafuu warri waahii kana hin beekne akka carraa ta'ee akka bartanu inshallah isiniin jedha. Gizee fudhatan immoo maal akka bobeessanuuf walumaan laalla. Amma barbaadaati jira ammallee hin sirroomne. Kunoo barbaadaa jira akkuma argaa jirtan sarara gaaratti. Kanaafuu AdSense'n yoo dogoggoraan guutame sirrii dhufamoo hin dhufu kan jedhusi walumaan laalla. Isa duraa akkan itti guutellee isin agarsiisa. Kanaafuu piinii yeroo dhufe baay'ee tokko nama gammachiisa. Tokkoffaa piinii yoo hin dhufne maal isin barbaachisa? Ji'a 3 eeddanii ji'a 3 booda yeroo 3 itti ergitanii hangi yeroo dhabdanii dhufuu dide yookiin rakkoo mana poostaa waan adda addaatii dhufuu dide kunoo action bakka itti xuxxaniitti dabarfattani. Inni as kana isiniif kaa'ee fi online irratti verify gochuu hin dandeessani. Fakkeenyaaf mattaawuqiyaa qofaan jechuudha. Verify gochuu hin dandeessan jechuudha. Mattaawuqiyaa yookiin paaspoortii yookiin immoo lakkoofsa isa tokko kan makiinaatiin jechuudha gochuu ni dandeessanii dhiifama. Wanuma ta'etiin mattaawuqiyaan gochuu ni dandeessan mattaawuqiyaa ganda abbaa intaraasan isin baase. Amma nama abbaa seenaa erge miti ana Saalii Shee Huseen kan jedhamu abbaa seenaa erge. Kanaafuu namni sun mattaawuqiyaa nama sanaatiin dabarfachuu ni dandeessan jechuudha. Isiniif ifa ta'e obboleewwan kiyya. Kanaafuu akkanatti verify naaf ta'aa jira. Inni sirrii guutame kanatti guutan jira. Hanga ta'e jaratu cheekii gochuudhaaf obsaa akkas barbaadaa jira. Obsaan eeggannaa mee walumatti deebina hanga inni verify ta'utti verify ta'e kana walitti deebina. Gizee inni verify ta'e narraa fudhatan akkaawuntii baankii illee akka itti guutatanuu walumaan laalla. Akkaawuntii baankii illee akka itti guutatanuu inshallah walumaan laallee itti guutatanii akkanatti maallaqni illee isiniif darbuu danda'a jechuudha. Amma an kana daqiiqaa amma kana inuma barbaadanii cheekii godhaa jiranii cheekii kunoo verification cheekii jedheeti jira. Cheekii godhaa jiran. Kanaafuu obsaan eeggadhaa. Akkaawuntii baankiis illee walumaan itti guunnee ilaalla inshallah.